Sultan, sultan nama sultan jiraatan kuni sultan atau kumpar rabamit sabah. Mubaarik Musammaa silxeedha moo silxee miti dhugaa baasee jira. Heerumee erga qarshisan fudhadhee booda osoo na fuutee baddee. Kunu cidha keessan eegnu ወቢዳን na fudhadhu badi. So ምንም ያህል ቆንጆ ባትሆን ማለት ነው ገንዘብ ካለ ላላ ሜካፕን ijoollee durbaa. Narginaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوا في كابتن أوروش شو هرس فيديو كبراتين سني دي بيتن ترى أكون بيكم فيديو ببار سوبشان نسيو كان إرتي دوبان كان إرتي كل فين بايسني قبل دي فيتن ترى سينما أمراتنا ورين بوهارو كفا دو كان عمته بيزي سنجلات إنجرا قويا قويا سني بقدي سانجرو دي فما ورين مقالة كان لكن أتارو رفتن سبسكرايب وجهو كبدو سبسكرايب وجهو كبدو أتسبسكرايب مقولين فيديو كين ثاني لالون انتهى سيران نما غافتشيسا اتون غافتامين فسبسكرايب غراتي فيديو كان لالا فيديو كان سكو بيكم اندي كيسنو لايك تي كان كان رانفني غرا فيديو اسي دمو اسغنتو jechuun nan galte hayyee erga singalii seenaa kana dhageeffadhu guyyaa tokko jaarsaa fi jaartiin takka baay'ee beelaan baay'ee rakkatan gadadoo fi cinqii mana isaaniitti wal geetti waa wahii murteessan maal jedhanii anaafatillee guyyaa tokko haa duunu jedhan addunyaa kanarraa du'uu qabnaa kana bicha nuuf furmaataa jedhan. Amma jaartiin maal jedhanii akkamitti duunaa akkamii yeroo takka du'uu dandeenya jennaaniin mala baasanii gamoo guddaa fooqii jechuudha. Gubbara korree yeroo takka of gadhiisnaa waliin jedhan yeroo takka chitara kufna jedhan. Yeroo kana tole jedhanii yaada kanarratti walii galan lachuu karaa gamoo ol bahan irratti ol bahanii caafii isaa dhiqan yeroo dhiqanii tokko lama sadi yeroo jenne nu lachuu ol bira utaallaa waliin jedhan. Sigala mitire yeroo kana gubbara bahanii lakkoofsi jalqabame tokko jedhan lama jedhan sadi jedhan isiin utaaltee inni fooqii gubbara tafe isiin tuni utaaltee fooqiin baay'ee guddaa waan tureef jechuu deemtee inni yeroo kana dhaabbatee si ilaalaa ture inni hin utaalle kaa yeroo si ilaala lafa geettu duutu jaanxilaatu duddarraa qabdii turte isiin ka inni hin beeku jaanxilaa banattee interrafte. Inni leen utaalle gubbara bahee isi ilaalaa ture. kanaafuu gartuu isii ta'aa jecha Isiidha yoo jenne isii qofa yoo jenne inni leen utaalle kaa fooq irratti bahee ilaalaa ture. inni jaanxilaa isa waan hin qabneef rabbi isa chittan dibee kaa'e. Mee isin hordoftoonni keenya maal jettan koomentii jala nu kaa'aa. waan baay'ee nama dhibuudha. Ani akka kootti isiitu gantuudha jedha. Lamman jaraayyuu gantuudha garuu isiin irra gantuudha. Maaliif beektu isiin jaanxilaa baattee deemte. Inni isiin silaa deemte itti jedhee duuka deemuu danda'a ture. Duuka achumaan isiin dakadhattee hafti inni du'aa jechaadha. Kanaaf irra isiitu gantuudha. Akka yaada keessaniittoo. Apa karaa irraan kaatu? Maali? Karaa irraan kaatu? Maal jechuun maftii kiyya na fakkaate karaa irra taa'uun. Maanni qo'aa? Minsini aadaa dhiifamu. Daandii ragaa ishee. Arangala, arangala. ኤሪያስ ጂሚ ገፈፍ እርኪ በሩምሰ ታፊ ሶ ምንም ያህል ቆንጆ ባትሆን ማለት ነው ገንዘብ ካለ ቴንክ ዩ ጥፍሬን አላሳየኋችሁም እስካሁን እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚጸዳው። እኔ ራሱ በጣም ነው የወደድኩት። እንዴት አያችሁት? ዋሪው ቴንክ ዩ ዲጄሊን መስለሻል? ዲጄሊ ቤቲ ዳ ቆንጆ ቨርዥን Yes. Yes. Lala ilaala wama meekaappiin ijoollee durbaatti hojjetaa jiru. Si kana amma si kana atoo fuutanii gaafa siin natti meekaappii ofirraa dhiqattee jette jecha gaafa siin kana maka kana fakkaatti. Subhaana dhiisaa gaa dhiisaa. Dhiira bira buleen ka'e jettu.
mataan artificial qeensa akkas hidhiin wanti fuulli akkas jiruun Kairos dhaqee Ani jennaan awwaamuma tokko hin argineen. Silteen siltichisi nama siltee jiraatan kuni silteen akka kubbaa irraa baamiti saba. Lammaffaa immoo galatoomi siltee jettanii siltee sakaaliyyuu galateen tatabuu qabdu. Maaliif beektu namni Oromoo irraa hin dhalanne yoo Oromoodhaa akka Mubaarak kanatti hojjete inni Oromoo irraa dhalate immoo Oromoo yoo cabsee Oromoo arrabsee Oromoo salphise silaa saba biraa ta'aa mucaan kun galata ummanni Oromoo isaa ooleef as deebi'ee immoo ummata Oromootiif galata oolee galatoomiitu naa malee namni hoo yakkanaan jedhe tokkum Dengada wayii birrii 200 namni wayii naa galcheera jedhee dubbadde mire Mubaarak jedhee waayii siltee waayii maalii kana naanaasee wallahi mataa naasee viidiyoo koolii siifan ergaa tokkee viidiyoo koolii naanaasee warabbal ka'abaa ilma Oromooti dhalataan Arsiiti birrii 200 manaa erge Ameerikaa dhaggeeffadha. Ani inamanu jedhe namni tokko siltee ta'ee yoo Oromoo akkas hojjete dhageesse ati Oromoo kan taatee ajjala deemte immoo ana arrabsuu barbaaddu maal hojjetti Oromoodhaaf gaaffiin kun anaafis wal biraa galcheera lamuusin hin deebisuudha. Ati Oromoodha gudeeda Oromoo irraa dhalatte obboleessa koo ilma Oromoo Oromummaan yoo maqaa ta'e Oromummaan an Oromoodha jedhanii Oromoo arrabsu Oromoo xiqqeessu Oromoo qulqulluunuu ana warabbataatti warabbaddaa Oromoo qulqulluunuu eenyuun caala ana maaliif beektaa takkaa maqaa Oromoo nyaadhee hin beeku nyaachisee hin beeku eenyuun biratti guyyaa tokko akka Oromoon arrabsamuuf akka diinni Oromoo itti anaan fayyadamee Oromoo cabsee hin beeku inumaayyuu ijoolleen Eertiraatiif Tigreen bakki biraa ijoollee Oromoo keessaa mucaan kun nama gaariidha jedhaniiti waan itti himatu akka Oromootti dhufanii ana biratti. Kanaaf akkasii kanammoo kunoo komentii ilaalaa hartaa miqqanyaa amma rakkoon jiru ijoollee xiqqoosii ijoollee sikkoo mandootu dhiibbaa fidaan irratti miidiyaa irratti irra caalaan eenyu nuna jibbi ijoollee sikkoo mandooti kan na jaallatatus baay'ee jiru hundaa miti kan na jibbu rakkoon jiraamaa inni duudaadha jarri kun jechuudha jarramma na arrabsanu duudaadha utoo walgachitee Mubaarak maal sitti balleessettee hin jiru ajaja fudhatanii sigale ajaja fudhatanii ajaja kennameef horii isa taayyeen girrisaa jedhe sana jarri jechuudha ajaja girrisaa waa malee hin jenne taayyeen girrisuu jarri bakka Mubaarak kana godhe Mubaarak nagaadha adeebi'an immoo Videoon kun maal mataa koo keessa fide beektu Oromoon kuni yoo isin nama tokko balleessuu dhiistanii sabuma kanaaf cinqamtanii yoo ta'e goggootanii maqaa tokko isinii baasuu hin dhiisanu. Fakkeenyaaf an amma taa'ee reakshinii akkas hojjedhee waan argii jedhee jedhamiti boru wama tokko naan jedhamuun erga nama taane waanum jedhamuun dhiisu. Garuu kan Oromoon kun immoo kan Oromoo kun keessattuu warra bakka beekamtii qabu kan immoo warra ijoolleedhaaf baay'ee cinqamaaroon laalanii wama tokko hin tuqu. Uumama tokko hin tuqu laa. Kun amaluma nama keenyaati. Callisanii dhiisuudha. Siltee si godhus waan sirraa hir'isuu hin qabu. Sirraa fuudhus waan tokko sirraa hir'isuu hin qabu. Abshir Mubaarak. Boko turun aku di me. Alhamdulillah ini syaitan. Fokus sama. Harga tu mana kau turun aku? Si. Kau turun aku ni jadi berangkat dengan kau turun aku. Kau turun aku. Susah kau turun aku.
cabsaar wani man amma kamiti rabu dam brother come this one You take my coat. You take my coat. kotura rabu dia kot kesra itu kot Namicha wa katara. bye Wa give me. Give. आप से ना जरा لا إله إلا الله مكرمك استغفر الله الله الميك إسن شارع شفته ما قرآن شيخ قرآن تنقرأتنا ما شنو نما مكينا كيسة تفك قبلني تقرأتو ما إني كون غوريلا لا ما إني غوريلا تبدني ما ها إيسا درا Sayidoon immoo abbaa qabeenyaa akka ta'e beektaa? Qarshii baay'eetu akkaawuntii isaarra jira. Ani immoo maala yaadee yaada wayitu naa dhufe. Ani wabii ani sin fedha. Jechuun sin jaaladha. Nan jaalatiin ati barammaa jireenya dhaabbachuudhaaf kanatti deemtu. Jaalatti namiin jibbamu normaali. Isarratti si dhufuunidha bar maal akka yaade. Anamma Sayidootti heerumee akkaawuntii isaarratti qarshiin baay'ee akka jiru beektaa? Erga qarshii san fudhadhee booda osoo na fuutee baddee. ያው ቀልዴን አይደለም ያው አካውንት ውስጥ ያለውን ብር ከወሰድኩ በኋላ ይዘኝ ብጠፋ ብዬ አሰብኩ። ማኔ አኔ ሲቲሞ ያ አንተም ትወደኛለህ እኔም እወዳለሁ። ምን ችግር አለ? yoomira eegalteemo ay jara kana antasuma gowwomne jiru bareedduudha baawwana kaameraamaanii inni kaameraa duddubbee kana taa'ee qarratsaa arkoo inni taa'ee qaddaaru jechuudha Sayidoodha isinii galee maaliifuu yaadeeraan haadha yaadeetan fide isinii galee dhaata laaluu dhiifne miti yaadeen soba jaraa yaadeetan egaa viidiyoon araaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tola isin bohaarse isin gammachiisee yaada meeme yaada keessan koomentii jala ደቅ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።